kanneen amantaan gosa shamarra kafuun akkamnaa jirtan baganaa jirtan viidiyoo reefu agartan kanarraa wayisni agartanii jirtan obboleettiin keenya kun waggaa 10 mana arabaa keessa hojjechaa jirti seenaan obboleettii keenyaa kun guutuusaa isiniif hima sirriitti na hordofaa maqaan isii Wasanee Dhaabaa Dirribaa jedhamu biyyi dhalootees Arsii Asallaa aanaa Qarsaa Mumeessaa jedhama jechuudha bara 2005 akka biyya keenyaatti biyya irraa baate karaa Saawud Arabiyaa dhufte har'a waggaa 10 mana arabaa hojjetti biyya irraa dhuftee aga waggaa 2 inuma dawwalti ture maatiin dubbistii birrii ni argiti ture waggaa 2 si gaafatu murtee dirqama fixxoo biyyan galaa jettee jarati dubbatte jarinis tolee biyya si galchina jedhanii prosesii eegalanii fi sanbooda wayin tuqan jechuudha akkasiin hingal akkasiin maatiin jaallanne akkasiin biyya wama hin beenne hojii malee mana arabaa kana malee godhanii jechuudha amma mucaa waggaa 10 kana keessa waggaa 8 maatiin dubbisne jechuudha amma viidiyoo reefu agartan obboleettiin Dubaay irraa silkii madaamii irra dawwaltee itti naa kennennaan viidiyoo waraabaa agarsiiste ani hin beeku obboleettiin qabu haadhan qabu abbaan qabu jettee yeroo waakattu akkasii jechuudha gabaabumatti kanaaf obboleeyyan kiyya qaqqaalii mee rabbiif jecha qaamni dhimmi ilaallatu keessaa yoo na dubbistan silkiin madaamii kanaa hin jiru wanni dadhabame hin jiru siistemni waa hunda baasuu danda'a garuu kooppii hin qabdu paaspoortii hin qabdu kan nuti harkaa qabnu silkii madaamii qofa hin qabna jechuudha lakkoofsi WhatsApp kiyya duwwaa 966566123 duwwaa 3 WhatsApp dhaan na dubbisa obboleettiin isiniin wal qunnamsiisa informationii waan biraas kanan qabu isiniin hanga'a rabbiif jecha warri kaan share godhaa duwiit godhaa akkasuma du'aayii fi tsalootiidhaan obboleettii kana keenya kana bira dhaabbadha rabbiif jecha sa'aatii kana keessa maatiin biyyaa boo'u jiran isin garuu maatii hin beeku ani maatii hin qabu jette mana arabaa waggaa 8f mindaa malee hojjechaa jirti jechuudha isin agar waggaa 10 keessa waggaa 2 sirriitti dubbisti mindaallee ni argatti ture waggaa 8 kana wala mindaa wala silkii dawwaluun hin jiru jechuudha kanaafuu rabbiif jecha du'aayii godhaa fi tsalootii godhaa fi akkasumatti immoo namoonni qaamni dhimmi ilaallatu bira akka ga'utti silkii kana viidiyoo kana share godhaati keessaan na dubbisaa isiniin jedha nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu wassalamu alaikum